Wamo! Wamo! Asgenya! Injibanne! Finfinne ati bisoomsite irratti abbaan fedhe irraa si dhoorkuu hin danda'u. Baga diigdee cabsitee daaraa gootee daandii gara saatti as geesse. Qeerroo! Tokkummaan as geenye miti. Tarsiimoon as geenye miti. Naamusaan as geenye miti. Ammas tokkummaadhaan, tarsiimoodhaan, naamusaan injifannoo irraa hin binne. Qeerroo! Jirtu! Jirra jedhi malee jirtu! Itti dhageessisime jirtu! 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 Dhaaba kee simachuuf qophoofteerta? Woboo simachuuf qophoofteerta? Eenyummaa kee agarsiisaa jirtu? Ol qabiga! Qeerroon gaachana sirna federaalizimii biyya kanaati. Qeerroon gaachana bilisummaa fi dimokiraasii biyya kanaati. Qeerroon gaachana wabii nageenya biyya kanaati. Qeerroon akkuma sirna abbaa irree kukkuteessee biyya kana bilisoomsetti biyya kana gara dimokiraasii ni ceesisa. Hin ceesisu! Hin ceesisu! Hin ceesifnu! Hin garsiifnu! Amma nuti deemnee keessummoota keenya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجاينا في جرتني أمة أورومو بحادي هكابا كبك جرتن بكم جرتني تسلام تنكيا كأون الرامد ديسين هذا كابو سنين جدا. أكم جرتن فيا كيساني بركم بارا بلسما بارا جمتشو بارا ملكي أكته أبديك أمنا رب الرا إن شاء الله. baay'ee tokko qabsoon ummata oromoo baay'ee tokko ka dis nama jedhudha. baay'ee tokko nama gammachiisa haala jabaa irra jirra. eenyuyyuu galatoonfachuu qabnu ummatuma oromoo ufuma uf galatoonfachuu qabna jechuudha. maaliifi qabsaahaa ajaa'ibaa qabsaahaa caalu ummata oromoo keessaa dhalatee bosona keessatti ka guddate waboo qabna. alhamdulillah jenna. diina jalatti hin kufnu. diinaaf gabroonfanne hin bullu. kanaafuyyuu qabsaaha keenya ka bosona keessa nuuf jecha jiru rabbiin nuuf haa jiraachisu jenna. kanaafuyyuu mootiyyuu nullee ayyaana kana bara kana isa waliin kabajuuf gurra gara oromiyaa qeensina jechuudha. ayyaana gaarii.
ola yamarrattu abada ragada ayana gammachuu haa ta'u anitti wal jaalannu anitti nargannu nuufaa ta'uqa ehe ayana oggati arri sirbara gada boone nama boonsisu qabnaada ayana oggati arri sirbara gada boone nama boonsisu qabnaada ayana ayyaana waggaa yoo jennu ayyaana baay'ee tokko ummata Oromoo biratti kabajaa qabu, ayyaana baay'ee tokko ummata Oromoo biratti seenaa qabu. Ayyaanni Irreechaa jechuudha. Ummata Oromoo ka amantii maraayyuu hammatee amantii Islaamaa, amantii Kiristaanaa, waaqeffannaa odoo hin jenne ummata Oromoo Oromummaa isaatiif qofa walitti fideetiniin cuunfee ummata sabboontota walitti qabeetiniin addunyaaf mul'isu ayyaana Irreechaa jechuudha. Ayyaanni Irreechaa kun ayyaana mootummoota biyyattii tana keessa jirtu jechuudha. Dabarte durirraa kaasee jechuudha. Cinqaa sammuutti jechuun argitanii hadooddii sammuutitti tahaa ture jechuudha. Haga har'aatitti mootummoota nafxanyoota duraaniitirraa dabree haga har'aatitti jiran jechuudha. Ka haga argite wayyaane yeroo wayyaane illee ayyaanni kun hadooddaa guddaa sammuutti tahe jechuudha. Ayyaana kanarratti yeroo ayyaana kana sodaa ummata Oromootirraa waan qabaniif baay'ee tokko qeerroo Oromoo waan sodaataniif yeroo ayyaanni kun dhiyaatu maraayyuu waraana gadi jiisuun beekama jechuudha. Haaluma kana wal qabate ayyaana kanarratti jechuudha mootummaan biltsiginnaa yookiin Abiyoot Kaasaayee illee waraana wanna qabu waraana xiqqishuu hafte jechuudha. Waraana xiqqishuu wayyaaneen ka fixxee irraa hafe hambaa wayyaanee ka tahe jechuudha. Finfinnee naannoo Finfinnee guutuu Finfinnee keessa guutuu gadi jiisee jira jechuudha. Waan qabu homaa nan bifannee fakkaata. Akkasitti waan qabu gadi jiiseetiniin sodaa marroon dhufee aangoo tana narraa fuudha ka jedhu waan qabuuf aangoo tana bakka odoo aniin nakakachiisanii aangoo tana Firaayim Ministeerummaa yookaan immoo Xaqlaay Ministeerummaa tana odoo taraa lammaffaaf natti hin kennin karaa sobaatiin tan na jalatti qabaa jiran tana ta'a Amaarii fi naannoon Sumaalee na jalatti qabaa jirtu tana narraa fuudhan jedheetiniin sodaa guddaan ka inni irraa qabu marroo waan taheef marroo narraa fuudha ayyaana kana keessa Finfinnee seenee narraa fuudha jedhee sodaa qabu irraa jechuudha. Sodaa guddaa waan qabuuf waraana hagattii qabu san jechuudha magaalaa keessa gadi jiisee jira. Garuu qeerroon Oromoo waraana hambaa wayyaanee tanaa mititi kan yeroo Afrikaan guutuun waraana Afrikaan guutuun sodaataa turte. Ka makalaakaa san jechuudha. Ka biyyattii san keessa deemee akkasitti nama fixu san ka miila namarraa mureetiin namatti duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa ture sanuyyuu takkaan sodaanne jechuudha. Uummanni Oromoo dhakaan dura dhaabatee ofirraa deebisaa ture. Kanaafi hambaa wayyaanee uummata Oromootiin hin doorsisinaa jennaan. Hambaan wayyaanee faayidaa hin qabdu harka waboo fi wayyaanetti kennataa jirti waan taateef waraanni isin harkaa qabdan hin jirtu ta yoo dhahan kuftu jechuudha. Amma odoo hin dhahamin immoo yoo harka kennataa jirti jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo ayyaana kana baga ayyaana kanan isin gahe isinin jedha. Gammachuu ummata Oromoo bilisummaan itti nufaa'aanu bilisummaa caalu mootiyyuu tokkummaa ummata Oromoo tahuun tokkummaan humna. Maaliif ayyaan irreessaa kana maaliif sodaatanii ummanni Oromoo ka bahaadhe ka jiru kaabaa kibba ka jiru bakka jiru mara walitti bahee ayyaana kana ayyaaneffata jechuudha. Kanaaf ayyaanni kun sodaatama. Mootummoota biyyattii san keessatti hundaa'aniitiin ummata sobanii ummata duguggaa sanyii ummata Oromoo irratti geggeessaa turan ta ummata sabaaf sablammoota biyya sanii mara cunqursaa turan mara keessatti wanni inni sodaatamuuf sababa
ayyaanni irreessaa kun ummata Oromoo tokkoomsee miliyoona 45 haga miliyoona 50titti tokkoomsee gadi baasa waan ta'eef sodaa guddaa waan irraa qabaniif ummanni kun galaana waan ta'eef galaanni kun immoo tuyyuu Finfinnee keessa yoo takka dhangala'e nu fudhateetiniin badaa. Kanaafuyyuu odoo nu fudhanne ijibbaata ofirraa falmachuu wayyaa jedhaniiti naannawaa ofii waraanan eegataa jiran jechuudha. Kanaaf immoo tuyyuu qeerroo fi qarreen ummata Oromoo biyya keessa jirtan ka naannawaa keessattuu naannawaa Finfinneetii fi hora Arsadee naannoo hora Arsadee jirtan of eeggannoo godhaa. Ayyaana kana ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, rabbi isin bira haa jiraatu jedha. Kanatti aansuudhaan immoo tuyyuu sirba ayyaanni kuni sirbi kuni jechuudha. Sirbi irra kaa'e kuni ayyaana ummata afaan Oromootiin ayyaana kabajatanii ka amantaatiin adda hin laallatu jechuudha. Amantii maraafuyyuu baga ittiin waggaan nu gahee aadaallee hin qabnaa, ayyaanallee ayyaana gaggaarii qabnaa. Kanaafuyyuu waliin kabajannaa, obboleeyyan warra walitti dhabillee guyyaa ayyaana kana walitti fidanii walitti araarfannaa jedhaniitiin ayyaana baay'ee tokko ummata Oromoo biratti kabajaa qabu ta'uu agarsiisa jechuudha. Kanaafuyyuu isin affeeree jira. Kana fakkaataa ayyaanni kun ayyaana baay'ee tokko ummanni Oromoo kabajaadhaan eegu jechuudha. Bara baraan waggaa keessatti yeroo tokko bara maraayyuu ummanni Oromoo kabajaa har'a gahee jira jechuudha. Ayyaana kana irratti illee ammallee mootiyyuu ummanni Oromoo miidhaa guddaa qaba guyyaa ayyaana kana. Maaliif guyyaa itti namni yoo xiqqaate namni 1,000 ol hora Arsadee keessatti ummanni itti dhume jechuudha. Kun bishaanitti dhume, kun immoo tuyyuu gaara keessatti odoo waraana jalaa fiigu dhume, kun immoo tuyyuu risaasa wayyaanettiin dhume, kun immoo tuyyuu oppiidiyoon wayyaane wajjin yeroo sanitti walii galteen ummata kanarratti duguuggaa sanyii raawwataa turte jechuudha. Durirraallee eegalee diinni ummata Oromoo oppiidiyoo yookaan immoo tuyyuu biltsiginnaa naannoo Oromiyaatiin maaliif mootummaa federaalaa kana caalaa jechuudha. Diinni ummata Oromoo ka diina guddaa ummata Oromoo irratti taheetiin ummata keenya xiyyeeffannoon ummata keenya duguugaa ture, ummata keenya fixaa ture, ummata keenya qeerroo fi qarre keessa fixaa ture. Mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo tuyyuu biltsiginnaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo tuyyuu hambaa
nafxanyoota naannoo Oromiyaati jechuudha. Kanaafi diina fagoo hin barbaannu. Diinni keenya guddaan kami jechuudha? Diinni keenya guddaan kana jechuudha. Ka afaan keenya dubbatee ummata keenya duguuggaa irratti raawwataa jiru jechuudha. Maaliif bara hora arsadee keessatti ummata keenya akkasitti fixansan mootummaan naannoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Muktaar Kadiir ture. Muktaar Kadiir ummatiyyuu Oromoodha. Oromoo keessaa jimmatti illate. Yeroo ammaa kanas immoottiyyuu ummata keenya qawween doorsisaa jiru. Ka ummata keenya keessa deemeetiniin qeerroo fi qarree teenya tokko tokkoon fixaa jiru. Ka ammallee immoottiyyuu hayyoota Oromoo fixaa jiru. Eenyu Oromoo fakkaatee sabboonaa fakkaateetiniin yeroo baay'ee ummata keenya sobaa ka ture Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmad jechuudha. Abiyyi Ahmad naannoo Oromiyaatirraa achi ol bahe fagoon barbaannu. Kanaafi diinni ummata Oromoo ka ummata Oromoo mataa gadi qabaa ture ka argitanii ammallee mootiyyuu saba kana akka ol hin siine ka sabni kun afaan Oromoo kunillee akka ol hin guddanne gadi hacuucaa ture. Mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaati malee mootummaa federaalaati miti. Mootummaa federaalaa yoo ka fudhannu taate fakkeenyaaf naannoo Sumaaleellee yoo ka fudhannu taate naannoon Sumaaleellee federaala jalatti bula. Garuu naannoo isaati irratti uf gaheetiniin jiraata jechuudha. Naannoon Amaaraa naannoo isaatitti ufii uf bulchaa ufii uf dandahee jiraata jechuudha. Naannoon Tigraayillee akkasumatti ufii uf gaheetiniin jiraataa ture jechuudha. Naannoleen martuuyyuu ufii uf bulchan naannoo Oromiyaa malee jechuudha. Naannoon Oromiyaa takkaa ufii uf bulchite hin beektu nama jalatti buluu malee jechuudha. Kanaafi maaliif kana taane yoo jenneetiin ka xiinxalinu taate warri aangoo gubbaa jiran haga har'aatitti diina ummata Oromooti. Diina Oromoo fakkaatanii diinummaa saba kanarratti waan qabaniif kanaafi saba kana gadi qabaa hacuucaa cunqursaa keessaa qabsaa'ota keessaa kaan hidhaa kaan fixaa kaan immootiyyuu biyyarraa ari'aa haga har'aa yoo nagayan jechuudha. Amma ammoo taraan ammaa tun immootiyyuu final examination qormaata xumuraati. Qormaata xumuraa ta'uun immootiyyuu amma maalinni qeerroo fi qarreen naannawaa Finfinneetitti amma maal jechaa jiran? Marroon sii dhufe jechaa jiran. Marroon sii dhufe jechaa jiran. Dhugaadha. Hin beekanis sodaa qabas. Sodaa guddaan Geetaachoo Raddaatii fi naannoo Tigraay warra mootummaa naannoo Tigraay ka amma naannoo Amaaraatii fi mootummaa federaalaa lafarraa xaragaa jiru kana irra caalaa jechuudha. Mootummaa Biltsiginnaatitti hadooddii sammuu ka tahe ka mataa dhukkubse ka hirriba dhoorke marroodha jechuudha. Maaliif waggaa 3 eega aangoo kana qabate jechuudha. Xiyyaaranis taankinis waraana lafaatinis dadhabanii jiran. Amma marroon Finfinnee dhufee yoom aangoo nurraa fuudhaa halkanii guyyaa hirriban qabu mootummaan Abiyyi Ahmad jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaallee jechuudha. Sobanii caffee naannoo Oromiyaa naannawaa Finfinneetitti mana marii bakka bu'ootaa jedhanii kijiba haa oofanii malee hirriba hin qaban. Bahaniitiin galuuf amma sodaa itti tahee jira. Baay'ee tokko sodaa guddaa qaban. Keessattuu dhaabbilee mootummoonni gamtoomanii biyyoota mara keessa tamsaasee akka biyyattiin suni naannoon ummanni beela itti qabu naannoon ummanni itti cunqurfame akka gargaaramuuf dhaabbilee biyya keessa ergamanii ummataaf gargaarsa ummataatiif deeggarsa ummatoota addunyaa maraatiif geggeeffamanii carraan ummata Itoophiyaa san gahee haga achi keessaa dhaabbilee mirga namooma ummataatiif morman na keessaa bahi jedheetiniin dirquun sa'aatii 72 kennuun kun sodaa guddaa agarsiise jechuudha. Sodaa
sodaa guddaa waan qabuuf addunyaan akka itti waraanni kun dhufee aangoo narraa fuudhu kana akka hin agarree guyyaa takkamootuyyuu guyyaa marroon achirraa dhufeetiniin isteet haawusii keessaa si baasu guyyaa achi keessaa marroon si baasu ifaa fi networkii cufuun waan hin oolle maaliif akka addunyaan hin agarreef jechuu ifaa dhaamsitus networkii cuftus achi keessaa bahuun kee waan hin oolle jechuudha. Achi keessaa bahuun waan hin oolle kanaafi abdii kutannaan maalirra jiraa amma ayyaana irreessaa kanarratti qabsoon ummata Oromoo kun waan baay'ee tokko na sodaachiseef har'a walgahii kanarratti ummanni kun kana caalaa jabaatee guyyama kanaayyuu waa'ee asirraa na kaasaa ka jedhu shakkii waan itti qabaniif sodaa guddaa waan qabaniif kanaaf waraana bakka mara jiisan jechuudha. Waraana bakka maratti jiisan. Qeerroon immootiyyuu sodaa waraanaan qabu. Ummanni Oromoo waraana waggaa 100 itti jira. Warni waraana sodaataniif hin jiru. Maaliif waraanni ummata Oromoo ummatuma keessaa bahe waan ta'eef meeshaa baatu santuuyyuu kan mootummaati malee warri meeshaa tahanii yeroo muraasaaf mootummaan kun itti haa fayyadamu malee dhumarratti ummatatti deebi'uun isaanii waan hin oolleef warri keessaa qalbii qaban, warri keessaa beekumsa qaban, warri keessaa waa baratee ummata kana keessaa bahee ka beeku harka kennataa jira jechuudha. An ummata kana kanarraa dhaladhe ummata kana keessaa bahee ummata kanatu na awwaaluu deema ummata kana keessa haadha fi abbaan kiyya jira waraanni jedhu jechuudha. Saba ofiitti irratti qawwee waliin kaasu. Saba ofiitti irratti miila waliin kaasu. Saba ofiitti irratti harka waliin kaasu. Saba ofiitti irratti arraba waan badaa hin dubbatu jechuudha. Mootummaan kun immootiyyuu mootummaa cunduraa yookaan immoo mootummaa diqaalaa waan ta'eef saba kana cunqursuuf ammallee immootiyyuu ummanni Oromoo akka ayyaana kana deemee ayyaana kana guututti hin kabajneef sababaa koronaa yeroo kaan koronaa godhanii yeroo kaan immootiyyuu bulchiinsa naannoo keessanii haga isin galmooytanitti namoota muraasa godhuuf jechuudha. Ayyaana kana namoota muraasan akka kabajamu godhuuf bulchiinsa gandaa irraa akka eeyyama fudhatan waan akkasiisan opiidiyoon haasayitii jechuudha. Opiidiyoon dullattii fi haaritti hin qabdu opiidiyooma maaliifi ilmoon bofuma taate akkuma jedhan ilmoon biltsiginnaan ilmoo opiidiyoo taatus opiidiyoon immootiyyuu ilmoo nafxanyaa taatus hundeen isii waliigalatti maaliin jechuudha diinuma ummata Oromooti jechuudha. Kanaafuyyuu diinni ummata keenyaa guddaani opiidiyoodha. Xiyyeeffannaa guddaan guyyaa ayyaana irreessaa kanarratti ummanni qeerroo fi qarreen of eeggannoon deemuun barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee tokko ayyaana kanarratti of eeggannoo barbaachisaa ummata Oromoo mararraa jedha. Kanaafi dhaamsi ani qabu kanuma isinis of eeggadhaa. Rabbis isin haa eegu inshaallah. Asumaan dhaamsi kiyya kana. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.